ኑሪልኝ። ሞገሲነሽ እምዬ እናቴ የኪቦቴ ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Sumayyaa ani durumayyuu nan jaalladhaan yeroo baay'ee isintiin himan beektanii ani durumayyuu nan jaalladhaan jechuudha garuu erga gaafa isiin waan hunda guutattee mana warra Saayidoo dhattee isaan ilaalteeti bakka hin beekuni keessuma koo kan duraantiin daran keessa koo seente mucaan sun isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha har'ammoo wayyo Sumayyaa maali sii godha ishii maali sii ta'an jedhee bar isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha namni tokkoon keenya osoo nama gammannee ilaallee hin arkin waa baay'ee jechuu dandeenya garuu immoo gaafa nama ilaallee gammannee namni sun agam akka inni ga'u maal akka inni ta'e gaafa ilaallu nuuf galti jechuudha wanti hundinuu bakka yeroo isheen akkasitti maatii ishii simattee haadha ishii wajjin akkasitti teessee obboleessa ishii bira dhattee teessee raawwattee bakka dubbisuu diddee jalqaba dhattee bira teessee naamuna yoo isheen jettu wayii amma itti dubbata wayii amma itti wayne Sumayyaa dhugaa rabbi jechuudha bakka waan sii jedhuun dhabe bakka እውነትም ጀግና ነሽ ብዬሻለሁ አሁንም ጀግና ነሽ irra jedhe abbaan manaa keetiyyuu ጀግና ናት jedheera ani immoo irra deddeebi'ee jedheen jira nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii bakka Sumayyaan na fudhattee naan baddee jirti bir Sumayyaan na fudhattee naan baddee jirti gondoritti naan galuun ishiin oolu akka jaalalli ishii na godhutti gondoritti na fudhattee galuun ishiin oolu jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf inna nagaan isiniif haa ta'u hundee utuma nagaa isin gaafadhuun bakka xilliq jedhee raawwadhee hintinisii keessa seenaa argitanii jirtu akkamitti fayyaa qabdanii nagaa kootiin galata rabbi egaa akkuma argitan jechuudha Sumayyaan maatii ishii Bahar Daaritti waamtee hoteela qabdee mana hoteela keessatti boqottee jechuudha kilaasii achitti qabattee maatii ishiitiif illee immoo biifee qopheessitee yaa biifee jechuun egaa nyaata qopheessitee iddootti nyaata bakka tokko jira mitiiree maatiidhaaf qabamee raawwatee kan akkan tinitti qopheeffamu achitti isaanifis biifee tokko qopheessitee fi maatiin ishee akka achi dhufan isayyuu maal jetteeti jechuudha kan ishiin isaa waamte ofii isheetti ishiin dhuftee osoo hin taane akka waan meeshaa achirraa ergiteefi jechuudha akka waan meeshaa ergiteefi fakkeessitee hiriyaa isii waliin Bahar Daar deemtee Bahar Daaritti hoteela qabattee hoteela keessatti kilaasii boqottu qoodhattee sanaan booda immoo gaafa maatii ishee dhufan maatii ishee bakka itti boqotan bakka isaan taa'an teessoo isaan irra taa'an nyaata achitti isaaniif dhiyaatuu qabu mana waan hunda bakka faadillitti gootee jechuudha bar argitanii jirtu namoonni baay'een keessanii anna bakka girrimminaan jedhe geetaan karaarra osoo deemuun dhaggeeffadhe viidiyoo ishee girrimminaan jedhe isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha akkaataan isin itti waamtes akkaataa itti nama dhibuudha jechuudha baay'ee takka kan nama ajaa'ibudha hiriyaa isii dawwalchiistee obboleessa isiititti meeshaa wayii Yaman irraa kan isin ergameetu jira meeshichi immoo maazariin yoo dhufan malee nama biraatti akka hin kennamne jettee namni biraatti akka hin kennamne maazarii malee jettee raawwattee hiriyaa ishee itti dubbistee sanaan booda immoo hiriyaan ishee firoonni isii immoo achuma bahar keessa kan jiran hedduutu jira obboleewwan isiis kan jiran obboleettiin isiis jirti jettee sana booda achi isaan biratti walitti dhufanii obboleettiin isiis firoottan isiis kan isiin jettu qaba viidiyoo lammaffaa irratti kana caala kan faanu godhu nu galakkisi jedhee abdiidhaan ni eeggadha inna egaa achitti isaan waleeganii sanaan booda wal qabatanii dhufanii hiriyaan isii gadi buutee isaan taraa taraadhaan akkaataan isin itti himsiiste iyyuu laal taraa taraadhaan jechuudha osoo isaan haadha siitiin gaa meeshatu achitti isiniif dhufa jettee akka bakka hoteelaa sanatti isaan dhufanii fudhatanii kan isaan itti walii galan jechuudha hiriyaan sun immoo achi gadi buutee raawwattee haadha isiitiin intalli keessanii ji'a kanan dhufa jettee intalli keessanii torbee lamaan kanan dhufa jettee intalli keessanii guyyaa takka guyyaa girrimminaa jettee bakka asta intiniin isaan akkaataan isaan itti haadha isaanii asirra da'uudhaaf itti himuudhaaf walii galtee isaan taasisanii maal akka jedhanii baay'ee tokko nama dhibeechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf inna tara akkasittiin taraadhaan jechuudha isaan itti himanii
akka haati isii akkasiin dhuftee bartu sana booda jalqaba irratti obboleettii isiitiin jechuudha kan wal arganii akkuma jalqaba irratti argitanitti lammaffaa irratti immoo obboleessa isii achitti dhattee inni taa'ee jira bira dhattee bira teesse inni immoo hin beeku akka isheen jettutti jechuudha kan waggaa 7 immoo kan 6tiin gatee deeme jette yeroo deemtu ilaala waggaa 15 booda wal arguu jechuun basama baay'ee tokko ulfaata jechuudha እና jijjiirama guddaadha jechuudha. Inna Sumayyaan Saidoon akka jedhutti yeroo isii fuudhu nama waggaa 15 jechuudha. Ishiin nama waggaa 15 waan akkasiiti jedheera jechuudha. Inna waggaa 15 turtee immoo deebi'anii gizee wal argan yeroo sanatti akkam jirti ammatti akkam akka ishiin jirtu sayyummoo mitikii ishii qabattee ijoollee ishii qabattee gaafa ishiin itti dhuftu bakka agam akka isaan beekan warrumti mucaa isaa kana waggaa 7 moo maali ishiin jettee waggaa 6 moo 7 jettee kana dhiisati warrumti kunuu angafti isiitu warrumti isii beekaniyyuu iwwallaalanii jechuudha maaliif waggaa amma kana jechuun laala agam akka jijjiiraman agam akka jijjiiramtu jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu jijjiirama namni inna beekan isma gaafa ishiin obboleessa isaati walti maramtee wal qabattee wal gallakkisu diddu beekan wanti ta'e ija koo dura billiccina jedhe dhugaa beekan imimmaa wayinatti dhufe haadha siifaan wal akkasitti walammattee obboleettii siifaan inna gammachuun bakka gaafa dhattee walitti uggaa dheeraadhaaf walirraa fagaattee walitti gaafa deebitu hedduu takka bakka gammachuun waan taatu si dhabsiisa jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf waan taatu dhaabda ginnaa Sumayyaa teenyaa baga gammaddee baga nagaadhaan maatii keessa ijaan argitee beektuudha dhugaa isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha ati beektuudha osoo nama tokkooti dursa maatii isaa deemee ilaala malee maatii abbaa manaa isaanii isayyuu osoo akkasitti garaa walitti qirreettanii jirtanuu maatii abbaa manaa keetii dursa dhattee ilaaltee waan sirraa barbaachisu takka godhattee dursa dhattee isaan ilaaltee sanaan booda immoo dabartee maatii kan kee haadha kee kan argite dhugaa isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha agam akka ati sammuun kan kee yaada guddaa qabu tilmaamuun nama dhibu jechuudha isa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha maaliif nama iddoo itti balleessettis balleessa isaa ittima iddoo itti tolchettis tolcha isaa kana ittimaa deemuun barbaachisaadha jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kanaaf iyyuu gochi ati goote kuni dhugaa daran akka nuti si jaallannu akka nutiin bakka dhugaa dubbachuudhaaf onnee teenya keessatti akka nuti si galmeeffannee si teessisnu nu taasiste daa'ima kana hin qixaaseessine daa'ima kana hin rakkisne daa'ima kana hin daarsine daa'ima kana ilaalchati daa'ima kanaaf qabdurra darbee ilaalchati maatii Saidootiif qabdu agam akka inni ta'e kanumarratti tilmaamuun nama dhibu jechuudha isa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf agam akka ati immoo jaalala Saidoo qabdu agam kanarratti tilmaamuun nama dhibu jechuudha osoo dubartii takkaati jecha abbaa manaa koofaana walloleetiin jira akkamittiin osoo maatii koo ijaan hin argin maatii isaa ijaan arga kan jettu dhiistee deemtee maatii isii bira dhattee akka barbaaddetti maatii isii waliin fataa jettiyyuu jechuudha garuu ati akka dhuftee Yamanii irraa gadi buuteen maatii isaanii dhattee ilaalte jechuudha dhugaa isa dhugaa dubbachuudhaaf yaani isarrattuu hedduu takkasitti boone jechuudha hedduu takkasi dinqisiifadhe kanaaf iyyuu beekumsi kan kee kun kanumaan daran jechuudha kanumaan daran itti siifaafufu rabbiin immoo rabbi uuman kenna waa hunduma gochuu danda'a waan ta'eef nageenya jidduu keessanitti isiniif buusee ilmaan teessan akka isin walitti dhuftanii raawwatanii walitti deebitanii ilmaan teessan walii keessaniin guddifattan rabbi isinaa gargaaru yeroo hunda kadhannaan ani isiniif taasisu kana jechuudha maaliif rabbi akka walitti isin deebise ilmoo teessan bakka tokkotti waliin guddifattan daran immoo ilmoo biraarree irratti dabalattanii raawwattanii gammachuudhaan ilmoo teessan waliin guddifattan rabbi isinaa taasisu sorry narratti dabalamaa jira innaan xumuradhee ka'een irraa kaasa maleen kaasu haasaan jira waan ta'eef gaa'ee gammachuu dhugaa isa dhugaa dubbachuu gammachuu guddaa keessan jira keessa kan koote jechuudha baay'ee tokko gammade agana kan hin jedhamne jira isa dhugaa rabbii baay'ee tokko gammade kanaaf Sumayyaa teenyaa nuuf jiraadhu egaa garaa nuuf laafi mooyyuu wanta bade hundumas waan kaleessa si gaddisiisee waan kaleessa silaasi aarse tokko hunda isaa dhiisiti bira darbiitii ijoollee kanaaf jedhiitii ijoollee kana walii keessaniin guddifadhaa walitti deebi'aatii abbaa fi haatiif guma waliin jiran bareedu kanaaf hedduu si jaalladha hedduu si kabajaa
ኑፍ ጅራዱ ፈታጀሪ ሲንጅራዶ ፈታጀሪ ሰውት በጣም ብዙ ነገር አወርታ ነው ሁሉም ነገር አልተቀረጸም ሰላሙን ተዋትማታ